Akkam kabajamtoota fi hordoftoota miidiyaa madda nageenyaa kabajamoo nagaan keenya tabbeen laggeen qaxxaamuree lafa jirtan maratti isin biraa ga'u jecha taatee humna addaa naannoo Amaaraatiin aanaa Dawwee Harawaa keessatti bara 2019 Ebila gaafa tokko ta'ee fi waan guyyaa har'aa kana ta'aa jiru wal biratti qabnee waliin ilaallu ta'a. Qaamaaf qalbiin akka nu dhadhaastan kabajaaf jaalalaan isin gaafachaa barreessaan qophii kanaa Mu'ee Callaa yoo ta'u gulaalee kan sagaleetti isiniif hiiku an Abdallah Hammeeti kan irraa dubbatuuf deemnu taateewwan bara 2019 fi kanneen amma bara 2022 godina Walloo keessatti raawwatamaa jiru gadi qabnee kan irraa dubbannu ta'a. Naftanyichi namna Saaminoo Tsiggee jedhamu akka bara faranjootaatti bara 2019 itti gaafatamaa humna addaa naannoo Amaaraa ta'e yeroo muuddamu humna addaa naannoo Amaaraa kana osoo akka naannootti leenjisee naannoo sadii yookaan dambii bulchiinsa mootummaa naannichaa fi hawaasa naannicha kee jiraatuttiin kabachiisuu hin taane aangoo fi humna addaa harka isaa jiru bobbaasee sabaa fi sablammiilee bulchiinsa mootummaa naannichaa jala jiran kanneen akka Qimaant, Agaw, Oromoota Walloo fi kan kana fakkaatan naannoo Amaaraa keessatti mirgi isaanii akka irraa mulqame aadaan, duudhaan, eenyummaan fi afaan isaanii dagatanii afaan Amaaraa qofa akka barataniif illee akka dubbatan gochuuf ture. Akkasumas lammiilee amaarumsuuf humna kana jalqaba saba Qimaantiif Agaw irratti bobbaasuun namoota jajjaboo Qimaantiif Agaw hedduu jalaa galaafate. Abbootiin qabeenyaa jiraas qabeenya isaanii jalaa barbadeessanii egaa duguggaa sanyii irratti raawwataniin booda saalfii tokko maleetti ture. Akkuma har'aa kana humna addaa naannoo Amaaraa kana godinni Walloo akkasumattu balaa garaagaraa dhiyeessuun baay'inaan akkuma har'aa kana keessa qubsiisanii duuba humni addaa Saaminoo Tsiggeetiin bobbaafame kun yeroo duguggaa sanyii saboota lamaan walitti kaafne kana irratti raawwatu hayyoota Oromoo dabalatee beektonni hedduun callisuu filatan. Aktivistii yeroo sanii miseensa paartii KFO amma Obbo Jawaar Mohammadii fi hayyoota muraasa malee humna gocha badii kan raawwataa ture kan namuu kaabaa kibbatti baay'aatti wanni kun yakka nama jedhuun dhabe. Warri Qimaantiif Agaw kun aduu guyyaatiin ajjeefamaa, saamamaa, gidirfamaa, hamtuu gidiraa haganan jedhamne dhandhamanii keessa dabarfatanii hordoftoota keenya qaqqaalee mi'eeffattuun saattuun bilcheeffattu akkuma jedhame san saalfii tokko malee Saaminoo Tsiggee humna isaa lafa Warqituu Wadaajoo fi lafa Muhammad Ali yookaan Raas Mikaa'el Aliitti gadi guuruun magaalaa Kamisee fi aanaalee tokko keessatti yeroo qubsiifamanii turtii ji'oota baay'ee booda jarri akkuma lafa baraa deemtuun bartee isaanii akkuma warra Qimaantii fi Agaw san uummata Oromoo irratti dalaguuf dargaggootaa fi dubartoota karaa gubbaa deeman hedduu dararuutti seenanii aanaa Dawwee Harawaa magaalaa Booraa keessatti ture. Ilmaan Oromootiin isin maaliif biiraa gurgurre? Warra biiraa gurguruu sodaachiftanii magaalaa kana keessaa ariitanii miti jechuun dubbii barbaachaaf jecha waan faallaa Oromoota naannawa sanii ta'e hedduu dalagoo itti fufanii. Hordoftoota keenya kabajamoo seenaa baatii Eebilaa gaafa bulii sadii ture 2019 dubartii Oromoo kan ijaa uffattee karaa gubbaa deemtu qabanii ijaa barraa mulqanii tuttuqaatu baay'ate gochoonnis daangaa darbanii xiiqitu garaatti galee roorrotu daangaa dabarfate. Qeerroon aanaa Dawwee Harawaa humna badii kana irratti tarkaanfii fudhatuu murteessite. Lafti bariinan Eebila 3 barri 2019 bara humna addaa naannoo Amaaraa godina Walloo keessatti salphattee mucucaattee iddoo gad lakkifte ta'e. Qeerroon aanaa Dawwee Harawaa kan
kanaman liyyu ayli dhiiga qimaantiif agooxuut emachaawe kanam yookaan bititti duultu miidiyaan madda nageenyaa sagalee ol qabee olallabu dawaa caffaan sanqallee irratti yoo karaa cufu arxummaa furseen boorkan naqaxxaamure qawwee abbaa darbiilati yoo dirmatu humna daasaa minoo xiggeetillee injee eebbifamee ergama nafxanyummaa isaa galmaan ga'uuf olaanu dhufe qeerroo keenyan kaan dhumattee kaan baqattee gaara baatee kaan harka ishee kutaatti kennatte kaan immoo akka dhiiga eegee faffacaatee harca'uun dirqiitu taateen kun eebila 2019 guyyaan jufannoo aanaa dawwee harawaatti jedhamellee yaadatama. إسان نمبوني إسان تأون هوي إرسنف تنيوتا يا كرمني دوي فاي واللوغوتو برك آغوتو وني دوي إلا فإيرا إلا في موتو دوبا حالو كان باتو فقافا إبلا كم لما في كل سجل ومندنا نو أماركم قتيبلا إسان وصونفين دبو والوامتون أنا جلي أمغام قال مكنا يوكن أتعيب أنا أرتم فرسين شفا شاشم شفا ديمتو شفا تقرصوف شفا لتكالتي وندان قتيبلا أرمو واللو تدولنين لربولين أفرين إيقالو لنين بودام وصوم أرمو واللو تاكو تقف أف دوبان ديبسين يرو لما فاف injifata manii galanii egaa hordoftoota keenya kabajamoo taateen bara 2019 kun ka'umsi isaa kan bara 2022 kanaan wal fakkaataa waan ta'eef waan armaan olii kana haala gaariin eegaa isin yaadachiifne waan har'a ta'aa jiru kana salphaatti hubattan jennee amanna egaa hordoftoota keenya qaalii bara 2019 sanis humni kun gaachana biyya keenyatii simadhaa jechuun mata irra qarshii guuranii mana magaalaa kamsee keessatti humna badii kanaaf jaaruun uwwam walii yaadannu ta'a kan inni yaadannes amma kaadatan abdii guddaa qabna duuba barri 2022 tun ilmaa warqituutiif barahamtu barakkaan dukkanam bara mirgi sabaaf sablammoota hedduun oromoo anga gumuz tigraay anga agoo bara dhalli namaa badii malee tidhame murtii malee tajjeefame bara kan barbaadan maniidhaatii baasanii karaa gubbaatti laga keessatti rarraasan itti roobsanii rasaasan ajjeesanillee ilmoo dhala namaa bineensatti nyaachisan duuba umnedda naannoo amaaraa kun ammaan dura godina walloo yeroo dhufu ergamni isaa maqaa shaniitiin ilmaan walloo fixuu qofaaf yoo ta'u kan ammaa kun qaama nageenya eegsisu fakkaate qe'ee oromoota walloo irratti baay'inaan buufamaa jira dubbiin kun akka kam kan jedhu nama baay'eef gaafii ta'ellee dabarfate warri dubbiin galteef har'a rafee bulaan jiru warri dubbiin isiniif hin galin deebiin isaa akka armaan gadii kana ta'a ammaas qalbiin sagantaa teenya tana duukaa bu'aan waamicha keenya humna daakun bara 2019 fi 2021 lola xiqqaadhaa hanga guddaa geggeesseen waan injifatuu dadhabeef amma lola tooftaa karaa lamaatiin ilmaan oromoo walloo sangoomsuu yaadaa jiru kun kan nuti jennu osoo hin taane kan isaan dalagaa jiranidha tokkoffaan baay'inaan humna isaanii achitti buusanii ummaticha kan sodaachisaa kan hidhaatti guuraa kan isaaniif mijjate immoo keessa ajjeesaa gama kaaniin maqaa faannoo jedhuun lola bananii akka ummatichi hin tasgabboofne godha yeroo jeequmsi akkasii ka'e haalicha sababa godhachuun kan meeshaa irraa hiikum kan ajjeesu kan biyyaa baasu kan hidhaatti sangoomsuu fi warra jala deemtotaa fi gantoota sabaa ta'anii finxaaliyyoota kanaa wajjin dhiiga obboloota isaanii dhangalaasan ofitti qabanii dhagaa tokkoon simbira lama rukutuu kan jedhan saniin kan irraa maayyii ilmaan oromoo cabsuudhaaf mootummaan naannoo amaaraa hojjechaa akka jiru ifaan
ifaadha humna isaa baay'inaan godina Walloo keessatti qobsiifatee ture qobsiifatees jira qobsiifatuufis jira kaayyoon jira inni tokko warra nuti Amaara ofiin jedhu dadammaqsanii meeshaa itti dhuun ofii isaaniitiin carraa qaban hundatti dhimma ba'uun jabaa Oromoo ajjeesuu kan mana hidhaatti gidirsuu fi yoo lolli ka'e akka Oromoon waliif dirmatuun itti hammaate hulaa isaanii irratti akka isaan loluuf baay'inaan aanaalee godinattiin qabdu hundarratti wal buusanii jiru. Humni badii kun rakkoo bara 2019 akkasumas bara 2021 caalaa uumuuf akka deemu shakkiin tokko osoo hin qabaanne ilmaan Oromoo Walloo hundi of qopheessuun akka qaban gamanumaan isin yaadachiifna. Humni addaa kun ergaa dhufe akka miidiyaa madda nageenyaatti wanti nuti qorannee irra geenye hangana jedhamee tilmaamullee rakkisaa ta'u waa tokko lama isin yaadachiifna. Boorkan irratti ture dubartii qoraan cabsitee galtu nama lama ta'anii qabanii dirqamaan gudeedanii gad lakkisanii magaalaa Makannaa keessatti nama tokko ajjeesanii guyyaa lama guutuu reeffa isaa ala bulchanii aanaa baatee keessatti dubartiin waggaa 70 ajjeesanii warra ishee qarbuuf deemu namoota 20 reeffa irraa buusanii mana hidhaatti darbanii waan akkaan garaan nama nyaatu taatee dhala namaarratti hin eegamne magaalaa Kamisee keessatti bakka nuti siin jenne nu geessuu maaliif diddee jechuun konkolaachisaa baajaajii gamlaa sibiila qawweetiin tubanii gadhiisanii yakkisaan indalagin jiraachuu maatullee ilmaan Walloo ilmaan Warqituu lafee isaanii itti cabsanii lafa isaanii irratti waloon obsanii falmachaa har'a ganii jiru. Jarri akkuma armaan olitti ibsuuf yaalle ilmaan Oromoo Walloo humnaan qofa osoo hin taane malaan tooftaan shiraan yeroo dheeraaf cabsuuf akka ta'e isiniif ibsuuf yaallee jirra. Walloo sanyii gootaa ijoollee Warqituu shirri diinni xaxu simbiran darbitu Walloo wirtuu lafaa osoo atin jirre maal abdadheerrafa akkuma artistoonni jedhan gootoliin ilmaan Walloo lafa isaanii qofaaf osoo hin taane Oromoof Oromummaan matamtisaatu akka kabajamuu fi eenyummaan duudhaan gama hundaan akka warra kaaniin jalaan tuqamne kan dhiiga isaaniitiin tikfatanii harcaatonni warra miyyee har'aas garuu qaanyii tokko maleetti maqaa faannoo jedhuun lola nurratti bananii ilmaan shanan jillee dhumuuga jaarsa ijoollee dhiiraaf dhalaa saalaaf umurii osoo addan qoodeen Oromummaa isaanii qofaaf meeshaa waraanaa gurguddaa daangaa tika daangaa biyyattiitiif oolu isaan ammoo qotee bulaa shanan jilleetiif ilmaan Walloo akkasumas saboota xixiqqaa naannicha jala jiran ittiin gabroonfachuuf biyya keessa deebisanii dhimma ittiin bahachaa jiru. Kan du'aarraa hafe maqaa aboo shanee jedhutti maxxansanii kan hidhaa kaanis immoo qeerraa ari'aa jiru. Gandi wasan qurquru har'aas sabbatan gara hidhatee jiraachaa jira. Haalli Oromoon keessa jiru haala ulfaataa fi hadooddii hamaa ta'edha. Uummanni keenya keessaaf alaan hadooddii keessaa ba'ee akka of ijaareen biyyaaf amantii ofii akkasumas nageenya waloo saboota kaanii tikfatu gamanumaan isin yaadachiifna. Egaa hordoftoota madda nageenyaa qaqqaalii sagantaa keenya irraa kanuma irratti goolamnee jirra. Waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa jecha miidiyaa madda nageenyaa sagalee hawaasa keenya